meelaalee lafa Finfinnee warri gullallee dur lafa owwaalchaan qabanii warri ekkaan qabanii warri qaallitti warri galaan lafa owwaalchaan qabanii jira amma lafti owwaalchaa suni lafa owwaalcha warra abaluu ka jedhamu jira amma Finfinnee keessa gaafa lafa kee dhabdu eenyummaa keetti dhabdu eenyummaa dhabdennaan gabraachu Oromoon qabeenya isaatiin gabrummaa bitachuu inni isaan dhiibbaa dinagdeetiin dhiibbaa siyaasaatiin Oromoo irraa lafa fudhate akka jirutti ta'ee Oromoon lafa isaa eeguu irratti cichuu qabaachuu kana immoo wal barsiisuu qaba wal barsiisuu walitti himuu qaba adeemsa keessa eessa dhadhaqaa fakkeenyaaf Tuulamni dur asii gaafa buqqa'u obbolaasa Arsiitti baqate irra guddaan bakka biraas dhaqaniiru garuu guddaan Arsiitti baqate Arsiin gaafa simachuu qaba danda'a ture lafa qaba ture inni danda'ama amma Arsiin ufiyyuu qaba lafa ufiyyuu lafa qotatu qaba inni baata lafti Arsii kun nama asii buqqa'u kana kanaafi Oromoon qabeenya isaatiin qabeenyi lafa caalu waan hin jirreef garbummaa bitachuu qabu isaan immoo kanatti deemu Oromoo qofa miti namicha Platovich jedhamu tokkotu afaan Ruskiitiin barreessee kitaaba afaan Amaaraatti kame tokko jira kee Atse Minilik Xoor gaar jedhama sana duras qaba kee Inxooxxoo Iskobaaroo ka jedhu Atse Minilik Xoor gaar inni jedhu kuni boongaatii ka'e hanga daangaa warra Keeniyaa dhuma laga Baaroo laga Oomoo gibee kanatti jiru haga haroo sanatti maal jedha seete yeroo deeman kana waraana 1,000 faana Amaara 10,000tu jira siviiliin bakka isaan dhaqanii ummata fixanii to'atan sana qabatee ta'a nama argine hunda ajjeefnee jedha beekta nama karaa nu argisiisu nama tokko qofa hambifnaa kaan hunda fixnee jedha namni adiin kun lafa sanarra ummata meeqatu akka jiraataa ture waan hin beekneef meeqa akka ajjeefne illee hin beeknu garuu lafti magariisi bareedaan suni lafeen namaa adiin achi keessaa mul'atu fagootti daraaraa adii fakkaataa jira akkasitti qubsiisan jechuudha isa kaan irraa buqqisanii qubsiisan gaafa laf keerraa buqqaatu eenyummaa keebbada sabni inni isaan jedhan kun bar saba tokko miteega ilaali boongaatii hanga daangaa Keeniyaatti saba 20-30 lafarraa balleessan jechuudha kanaafi Oromoon guddaa waan ta'eef dandamate malee lafa isaan eeggatu taanaan hin badaa garbata